Abdulqaadir jedhama bakki dhaloota kootii Baalee godina Baaleeti. Ani uummata Oromootiin waan jechuu barbaadu uummanni Oromoo qabsoo isaatiif ka'eetiniin wal qabateetiniin ka'uu qaba. Adda wal baasuun qabu adda wal baasuu wayitii jedhu namni hundiniyyuu bakkee jirutti qabsoo isaa finiisuu qaba. Kana jedhee wal cinaa laaluu osoo hin ta'in namni martiniyyuu yaada qabu irratti wal deeggareetiniin akkasitti qabsoo karaa fuulduraatti deemsisuu qaba. Uummanni biyya alaa jiru kunis akkasuma mootummoota addunyaa kanatti gabrummaa uummata keenyaa akka gabrummaa keessa jiru uummanni keenya akka jaarraa tokko ol gabrummaa keessa jiru uummata biyya alaa kana ibsuu qaba. Jala deemeetni yeroodhaan ibsaatillee jira. Har'allee kanuma godhaatiin jirra baaneetiin kinoo rooba keessa baaneetiin jirra. Kun roobni homaa miti saba keenyaaf roobaayyuu miti wanta hedduuyyuu godhuu dandeenya. Kanamootu itti fufayannaa qabsoon itti fufa. Injifannoon uummata Oromooti. Hayyee duraan dursee maqaa kee fi eessarraa akka dhufte na ibsi. Ani si wayyaan anjaani kan irra dhufe Harargee Oromiyaa irraa dhufe. Bee Sumayyaa har'a maaliif dhufte iddoo kana? Kan inni dhufeef saba kiyya qabiyyatti qoqomaa jiruufiin anillee dhufee akka nama tokkotti agarsiisuuf. Keessattuu egaa har'a rooba kana dandeessanii hiriira mormii asitti gaggeessaa jirtanii mootummaa Noorweeyitti iyyataa jirtanii qeerroon biyya keessaa immoo wareegama kaffalee mormii mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa jira. Isaaniif dhaamsa ati qabdu maali? Dhaamsi an qabu warri biyya kana warreen biyya bahanii biyya namaa keessa jiran akka qabeenyaanis yaadaanis akka deeggaran qabu. Dr. Mararaa Guddinaa is peaceful freedom fighter. We condemn human rights violations in Ethiopia. We demand the immediate release of all political prisoners in Ethiopia. Norway, stop supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime. Must stop killing, arresting, torturing, innocent Oromo people. Norway, stop financing the killers in Ethiopia. We demand the immediate release of all Oromo political prisoners